Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo hundumti keessan bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaa fi jaalalaa isinaa qaqqabuun isiniin jedha. Egaan warreen hin beekne obboleessa keessan boonaan jedhanii chaanaalii koo Oromiyaa Staarii kanaaf haaraa yoo taatan ammoo subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootti dabalamuu dandeessu. Egaan kabajamoo hordoftoota chaanaalii koo guyyaarraa kana dhimma artistoota keenya irratti wantoota odeeffannoo baay'ee barbaachisaa ta'eef namni hundumtuu beekuu qabu artistoota keenya dabalatee jechuudha. Dhimmoota garaagaraa irratti odeeffannoowwan haaraa ta'an garaagaraa isin biraan hingaa wanta kana quba qabaachuu qabdu jechuudha dirqama. Egaan warreen chaanaalii koo Oromiyaa Staariif haaraa taatan ammoo baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaatti dabalamuu hin dagatina. Mallattoo bell icon cinaatti dhufuu fi al takka irratti cuqaastanii ol godhadhaa isiniin jedha. Egaan viidiyoo kana ammoo like gochuudhaan na jajjabeessaa obboleessa keessan anaan jechuudha. Egaan kabajamoo hordoftoota chaanaalii koo guyyaarraa kana dhimma ani irratti haasa'uudhaaf deeme artistoota keenyadha. Egaa artistoonni keenya bu'aa ba'ii dhamaati hedduu keessa darbanii sagalee ummata isaaniitiif ta'uudhaan ummata biratti jaallatama guddaan argatanii fi dhiibbaa guddaa uumuu danda'u artistoonni jechuudha. Namni tokko artistii kan jedhamu warreen sirbaadha keessattuu kan beekaman artistiin ogummaa hedduu of keessatti qabaatu iyyuu malee warreen sirbanii caalaatti artistummaatiin dura bu'anii waamamu. Egaan sirbitoonni yookaan artistoonni Oromoo bebbeekamuun garaagaraa saamamaa jiru jechuudha. Saayitii kanatti saamamaa jiru. Haala kamiin saamamu kan jedhu egaan namni tokko sirba isaa erga baasee namni tokko gabaabumatti sirba tokko baasuudhaaf qarshii sirba sadarkaa sirba sanaarratti hundaa'ee sirba normaalii tokko baasuudhaaf qarshii 150 ol baasuu danda'a akka tilmaama kootti jechuudha. Egaan qarshii 150 kana erga baaseeti namni kuni kara lamaatiin gabaarra oolchatee galii irraa argachuu danda'a. Tokkoffaani Amazon fa'aa Awtaar fa'aatti fayyadamee qarshii argachuu danda'a jechuudha. Qarshii kaashii. Inni biraan immoo YouTube irratti gadhiifatee YouTube irraati argachuudha. YouTube irratti akkuma beekamu artistoonni keenya baay'een YouTube yookaan sirba yeroo baasan gara kam geessu? Gara warra Habashaa kana geessu. Gara warra Habashaa yeroo inni warra Kaminnoo Shaafaa Hope Music keessattuu Hope Entertainment baay'ee hamaadha jechuudha. Warreen kaan caalaayyuu fakkeenya fudhachuudhaaf artist Faraan Sulee kan jedhamu Faraan Baddeessaa jechuudha. Sirba isaa tokko baasee view 6M argate yookaan miiliyoona 6 jechuudha. Miiliyoona 6 kanarraati akka tilmaama kootti galiin viidiyoo kana qofarraa galiin argamu qarshii 500 ol ni ta'a. Namni kun immoo tilmaamaan qarshii 100 ol itti baase sirba kanatti. Warreen Hope Entertainment immoo qarshii meeqa laatanii fi qarshii 60 qofa laatan. Laala amma ittiin qarshii sana hojjete sirba sana hojjetellee hin arganne jechuudha namni kun. Egaa haala kanaatiin miidhamaa jiru artistoonni keenya jechuudha. YouTube gara ormaa kana geessanii miidhamaa jiru. Egaa artistoonni keenya gara fuulduraatti sirba yeroo baasanii yookaan YouTube chaanaalii mataa isaanii baafatanii gadhiisuu qabu. Garuu YouTube chaanaalii mataa isaanii kana yeroo banatanii galii isaan sirba kanarraa argatanii galii isaan argachuu danda'an gadi bu'a. Sababni isaas chaanaalii YouTube'n kuni haaraa waan ta'eef jechuudha. Egaan sababa chaanaalii YouTube'n isaanii kun haaraa ta'eef jechuudha galiin isaanii viidiyoo kanarraati argatanii gadi bu'a. Yoo chaanaalii viidiyoon baay'ee irratti gadhiifame irratti ta'e immoo akkasuma galiin achirraa argamu persentii muraasaatiin sasaanii ofii isaanii irratti gadhiisaniin caalaa jechuudha. Egaan kabajamoo hordoftoota koo bifa kanaan artistoota keenya kaniin hubachiisuu barbaadu viidiyoo yookaan sirba yeroo hojjetan gara ormaa geessuu dhiisanii gara kanneen akka Vision Entertainment amma beekamaa ta'e jira. Akkasumallee monetize ta'ee artistoota keenyaaf carraa uumaa jira. Saamichi tokko hin jiru. Dhalattoota Oromoo ijoollee Oromootiin kan qophaa'e fi artistoonni keenya gara kan biraa eessayyuu geessuu irraati of qusatanii yookaan chaanaalii YouTube mataa isaanii banatanii irratti gadhiifachuu yookaan ammoo maal gochuu qabu YouTube Vision Entertainment fa'aa jiru achi geeffachuu danda'u. Raayyaa Studio ture. Raayyaa Studiyoon subscribe baay'eef qaba beekamaadhas ture. Jalaatii warreen nafxanyaatiin nu jalaa gubateera jechuudha inni. Egaan kabajamoo hordoftoota koo warreen amma sirba isaanii yeroo baasan gara Vision Entertainment geessuu qabuun jedhan akka kootti jechuudha. Sababni isaas dhaabbata producerii guddaa ta'e tokko yeroo qabaatamu galiin achirraati argamu olaanaadha. Kan dhuunfaa ofirratti gadhiifachuu caalaa galiin achirraati argamu olaanaadha. Sababni isaas produceriin kuni guyyaa guyyaatiin yookaan guyyaa
guyyaa lama lamaanii viidiyoo gagadhiisaa waan deemuu fi advertisement irratti dhufe galiin guddaa akka argamu taasisaa jechuudha. Dhaabbanni yeroo guddaa ta'u chaanaaliin sun garuu kan namni dhuunfaa sun guyyaa guyyaatti sirba waan hin baasneef namni sun advertisementiin activate irratti dhufe galiin argamsiisuuf jechuudha. Haala kanaatiin miidhamu. Fakkeenyaaf Hope Entertainment warri geessan artistoonni keenya qarshii dhoowwatanii amma isaan itti baasanii sirba sana hojjetanii gadi laatanii artistoota keenya baay'ee rakkisaa jiru jechuudha. Qarshii saamanii fakkeenyaaf amma Golden Ethio Music Minnoo Shawaa kan jedhaman jiru isaan kanallee qusachuu qaba Oromoonni keenya jechuudha. Gara Vision Entertainment finnee producerii guddaa tokko uummanne achiin beekamuu danda'u jechuudha. Isaan amma warri nafxanyaa Hope Entertainment itti fayyadamu achiin view baay'ee argatu. Oromoon tokko yeroo achirratti gadhiifatu view yoo argate iyyuu qarshii irraa muranii qarshii baay'ee irraati nyaatu jechuudha. Oromoo keenya irraati birrii baay'ee nyaatu jechuudha. Warreen kan biraa caalaa birrii irraa kutanii saamanii jechuudha. Producerin suni qarshii viidiyoon galii sanarraa argame galii amma ta'e persentii murtaa'een fudhata garuu persentii 80 ol artistoota caalaa fudhataa jira jechuudha. Achirraa saamee jechuudha. Saamee bakka itti himatameef hin jiru gaaluma beekamu haala yeroo biyya keessa jiru kana wal bira qabdeen olaaltanii bakka itti himattus hin qabdu yoo himatteef deebii hin argattu. Kanaafiyyuu gara Vision Entertainment yookaan chaanaalii YouTube mataa isaaniitti fidu. Vision Entertainment yookaan chaanaalii kan biroonis jiru yoo maqaadhaan barbaachise chaanaalonni haaraa babaan garaagaraa ni jiru achirratti faa gagadhiisuu danda'u. Oromiyaan Tube faallee jiru isaan kanarratti gagadhiifadha yookaan unofficially kan mataa keessanii chaanaalii YouTubeetiin banadhaa achirratti gadhiifadhaan jedha. Artistoonni keenya haala kanaatiin miidhamaa jiru waan ta'eef akkasiin of fayyaduu danda'u. Egaa gara Amazon yookaan iddoo biraa yoo geessitan immoo namni baay'een kanatti fayyadamaa waan hin taaneef galiin achirraa argattan gadi bu'uu danda'asin jalaa bakka biraa yoo geessitan. Kanaafiyyuu YouTubein akka gara amma ho'aa kan ta'e jiru yookaan kan beekamaa ta'e yookaan kan achirraa galiin guddaa argamu sa'aatii ammaa kanatti Vision Entertainment dhalattoota Oromoo ijoollee Oromoo sabboontota waan ijaarameef gara sanatti geessitanii galii irraa argachuu qarshii saamicha tokko malee jechuudha. Amma waliigalteetiin bifa Oromummaan keessa jiruuni jechuudha. Achiin qarshii galii keessa argachuu dandeessu artistoonni keenya akkasiin miidhamuu hin qaban jechuudha. Amma Faraan Sulee qarshii baay'ee saamame jechuudha. Namni kuni qarshii 200,000 300 ol saamame namni kuni viidiyoo sana jechuudha. Sababa bakka itti himatus hin qabu rakkisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu kabajamoo hordoftoota koo guyyaa irraa kanaafi dhimmuma kanarratti isinitti himuuf hin dhufe bifatti artistoonni keenya kun miidhamaa jiranii wal qabate odeeffannoon guyyaa irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Hanga xumura viidiyoo kootti turtiina waliin taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa ijoolleen Oromoo qaqqaaliin hundumti keessanii yeroo biraa viidiyoo kan birootiin viidiyoo odeeffannoo haaraa ta'e garaa qabadhee isiniif hin dhufa waan ta'eef ammasittuu bakka jirtanitti nagaan naaf turaa galatooma.